Akan jirtu daawwattoota keenya kun OBN International kallattiidhaan istiidiyoo keenya Minnesotaa jirurraa kan isiniif darbaa jirudha. Amma immoo sa'aatii kana keessummaa qabannee dhiyaaneerra. Keessummaan keenya ogeessa fayyaa Lalisaa Hiikaati. Niiwoork bakka vaayirasiin koronaa hedduu miidhee jirutti fedhii isaatiin dhaqee tajaajila kennaatti jira. Niiwoorkitti maaltu gaggeeffamaa jira? Akkuma isin beektan Ameerikaa keessaa biyyi yookaan immoo isteetii baay'ee miidhamte Niiwoork ta'uun isheen beekama. Namooti biyya kana keessatti du'anis baay'een isaanii achuma keessa jiru. Kan qabamanis lakkoofsa guddaan achi jira. Lalisaan immoo fedhii isaatiin gara sana deemee guyyaa sadaffaa achi jira. Maal hojjechaa jira kan jedhu hojiirra jira. Hojiinumarraa kallattiidhaan isiniif akka seenu ayyama nuu kennee jira. Lafa hojiirraatu yeroo kana si waamnee kallattiidhaan sagantaan keenya deemaatti jira. Maal hojjechaa jirta? Niiwoorkiin maaltu jira? Niiwoorkii akkuma beekamu uummati keenya uummati Ameerikaa kun jechuudha dhukkuba kanaan balaa guddaatu bu'ee jira. Anillee duraan akka hamna waan hammaatti irratti hin fakkaate miidiyaa irraa illee kan ta'u achi immoo ani ogummaan koo ogeessa fayyaa waan ta'eef achi biyyaas Filooridaa yoon ijoollee koo bira taa'es hojii hojjechuun koo waan hin oolleef hojjedhee manatti galee immoo ijoollee koo riskii buusuu irra jedhee itti dhiisee kana voluntiirii godhee deemee jechuudha achi iddoo bira taa'u irra kan inni laaladhe. So amma dhufee kan hin argeef kan miidiyaa irratti darbaa jiru tokko miti. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhukkubni kun dhukkoo baay'ee siiriyasii namni utuu deemuu kufaa. Miidiyaan asii gaafa riippoortii godhan qannasanii riippoortii godhaa jiru. Akkuma asii Chaayinaa fa'aa walitti maan isheen xaaliyaanii kana fa'aan himaan jirani. Dhugaasaa himaan jiran dhugaasaa yoo laaltaan hospitaala bakkuma keessa hojjetu kana mataa isaatii guyyaa har'aa duwwaa yoo xiqqaate gara nama 30-40 godheeranii. Emergency room jiran kana keessan jira. Baay'ee waan hospitaalli kee maal jedhama? Hospitaalli keessaa hojjechaa jirtu? Maqaa isaallee dha'uun barbaadu dubbatinaa jedhanii yeroo dhokadhee mana fincaanii keessa taa'ee dubbataa jira. Galgala garuu Niiwoorkuma kana keessa hospitaala baay'eetu jira. Namoonni gaafa dhufan akkamii maaltu irratti mul'ata? Jechuun wanti nuyi bakkeedhaa dhageenyu akkuma itti miidiyaa darbuu fi wanti qabatamaan lafarratti ta'aa jiru maal fakkaata? Qabatamaadha waan caaluudha waan baay'ee gadheedha uummati danda'anii hafuuraan baafatanii hafuuruma bakka qilleensuma qabanii oksijiinii kan hin qabanii biyya akkas biyya guddatte kana keessatti balaan hammanaa kun ga'ee waanuma salphaatti namni gargaaramu ta'u fakkaate garuu isa kanarra kaa'uu inni danda'e maashinicha irra kaa'uu danda'a maashinii irra kaa'u inni kaan garuu utuma bakka maashinichi waliin ga'u amma dandeessi gargaarte inni kaan sobratti du'a. Bakka waraana beektaa isa wama wanni ta'a godhan waan nama gaddisiisudha. Dhukkubsattoonni kun gosa meeqatti qoodamu gaafa dhufan? Warra baay'eetti cimee jiru jira, warra giddu galeessaa jira, gadi bu'aanis jira. Gosa meeqatti qoodamu? Gosa an kan inni hojjedhu emergency keessa emergency roomidha. Gaafa dhufanii immediately fuuneetumatu gargaarree isa xiqqoo tiraa jedhuuni like warra garmalee dhukkubu dafanii ICU'tti dabarsinaa warra immoo asumatti qoricha fudhatanii qoricha busaa kanatu kennamaa fi qoricha busaa kana baay'ee isaaniitiin kennina warra immoo homaa bakka lubbuun isaanii baraaramuudhaaf hin danda'amne akkasumatti dhiistachuudha bakka akkuma isaan komfortii dhubaaf gargaartan tokko tokko. Namoonni kun maatii wajjin wal argan miti eegaa dhufanii achi galanii booda yoo fooyya'anii ba'an malee maatii isaanii wajjin wal arguu hin danda'an. Hin argan namni dhufee dubbisuu hin danda'u waa tokko dubbisuu hin danda'u bilbila maatiitti bilbilee bakka wajjinuma boonya gaafa baay'ee isaaniitti bilbila warra kaan immoo warra dadhabne tokko tokko immoo gaafa sireen faan argamu fuunee madduu hospitaala kan biraatti dabarsina jechuudha. Dhukkubni kun yaaliis hin qabu talaalliis hin qabu. Haala kamiinitu abdii akkamii qabdu ogeessonni fayyaa achi jiran maal jedhu yookaan immoo maaltu yaadamee jira namoota baay'inaan gara keessan dhufaa jiru kana gargaaruudhaaf? Abdii guddaan qorichuma busaasa jedhan sana isumattuu kennaafii jiru nama hundumaatii isa kennu qoricha isa kun busaasan inni baay'ee fayyadaa jedhamee eegama garuu amma dhukkubsataa akka jirutti sanuma kennu isa malee immoo asii maashinii waan qabaniif namooti baay'een isaanii hin hafu lubbuudhaan jechuudha. Immunity isaanii garuu umuriidhaan guddaa ta'ee xiqqaa ta'ee ijoolleen waggaa 20 isaanii 30 keessa 40 keessa har'a warra du'an kan keessa mataa isaa 20 illee nagar garuu 30 fi 40 keessa baay'eetu jira. 50-60 dhiisi inni kaan guddaadha.
yeroo baay'ee kan jedhamaa ture namoota umurii guddaa qabanidha kan du'an jedhamaa jira. Amma immoo ijoollee hanga ijoollee 7 jaatti kan inni ajjeesaatti jiru. Ergaa akkamii qabda akka ogeessa fayyaatti namoota dhukkubi kun eenyuun iyyuu umuriidhaanis ta'ee saalaan kan akka danqoone ta'uusaa. Kun ijoollee nama guddaa sooressa hiyyeessa maal qabu nama qabe hundumasaa kunoo biyyoodhumatti gad dabalaa jira. Homaa waan tokko wanti nama fayyisu hin jiru. Isa horiidhaan maaliin hospitaala guddaan waan godhan hin qabu. Waan as keessatti goonu waan hospitaalli kamiyyuu godhuudha. Ani ekspiriyeensii waggaa 6 erga narsii ta'e. Nama waggaa 6 kana keessatti waan akkasii takkaa argees hin beeku. Namni du'aa moola hospitaala keessatti garuu akkasitti nama bakka achi gaafa garagaltu miti sila qoricha kennitee firoo deegaa 30 ta'uu booddee du'aa masaa argita bakka. Asii ni hoo imagine an kan baay'ee ni wanni biyya kana dhufeefis tokko keessumaatii dhiyoo kana kan dhufeefi yeroo baay'ee warri faranjii kun kan gargaaraa turtee rakkina keessatti maal keessatti mootaraa kun man gargaara biyya keenyatti wanti kun hin taataanaan waan baay'ee I don't know akkamittiin akka keessaa hafnu yookaan immoo akkamittiin akka uummata keenya kanarraa sarbaayii gochuu danda'u tasa ani hin beeku. Baay'ee waan deenjerasidha waan nama sodaachisudha. Biyyi kun amma addunyaa irratti health care yookaan immoo dhaabbata fayyaa beekamaa doktoroota baay'ee baratan qabdi jedhama. Yeroo akkas miidhamtu biyyoonni kan biraan maaltu biyyoonni guddachaa jiran akkuma jettee biyya keenya seenee jira dhukkubi kuni ergaa maalii qabda akka ogeessa fayyaatti biyya keenyas narsoonnis doktoroonnis hojii kanarratti bobba'anii jiru. Gorsiiti kennituuf yoo utuu kana ta'ee dhukkubni kun yookaan immoo badiin ga'uu danda'u lubbuun namaa hafuu danda'a wanti jettu maaltu jira? Angorsi guddaan biyya keenyaaf qabu keessumaa mootummaadhaafis uummataafis wanti dhaamuu barbaadu maanni biyya akka Ameerikaa kun iyyuu kunoo biyyoo nyaataa jiru. Waan fuudhan dhabanii waan qaban dhabanii walii wal dhaalaa jiru. Namni isaanii kunoo barattoota narsingii waggaa 4 kan fixan waggaa 3 baasanii hojiitti naqaa jiru. Doktoroota dur waggaa 3 jedhanii as saqaayyaan hojiitti naqaa jiru. Warri taayirii godhe lubbuu isaa dabarsee meeqa dhufee kennaa jira. Keessumaatii Mutama meeshaa miidhagnu kana agarta amma fuula koo irratti kana maaskii gosa 3 isa kanarraan immoo kan biraa akkasumas immoo dabalatee waan kan fuulaatu nafin mana tsaliinutu nafin kana hunda hidhannee kan achi keessatti deemnu biyya keenya immoo kana hin qaban dhukkubi kun gar malee qilleensaan dabba meetirii amma hanga fiitii jaa jechuun akka meetirii 3tti dhiyaata hamma kana qufaansa qilleensa keessa deeme nama ragaa innaa ogeessota fayyaa keenya wanti guddaan amma kaasee gorsu carqee warra hodhutti illee dhaqaatii hodhisiifadhaa maaskii kan jirbii 2-3 irra dirribsadhaati dhukkubsataan akkasii dhufnaan irraa fagaadhaa yoo danda'ame sirriitti of eegaatii wanni ta'aa jedhi isa dhaamsii nu dabarsa maalii fi uummati keenya hin qabu hin jiru biyyi kun iyyuu hin qabdu kunoo gaawoniin kun hin jiru tokkitti kan uffannee oolla dur kan mana dhukkubsataa tokko biraa uffattee isa kan biraasiin ofirraa baastee gattee haaraa uffatte amma garuu kana ganama nutti kennu amma galgalaatti kanuma uffattee jechuudha. Amma isin kan gargaaraa jiru dooniin faan kan waraanaati miti kan gara keessan dhufee gara Niiyorkiin dhufee dhaabbatee uummata gargaaraatti jiru. Haalli kun humna mootummaati ol ta'ee mootummaan keessumaa bulchaan naannoo Niiyork waamicha inni godheen kan isin gara sana dhaqxan. Uummanni biyya keenyaas dandeettii qabuun haala hamaa dhufee kana keessa darbuudhaaf maal gochuu qabu? Muuxannoo achitti agarte gama mootummaatiin gama dhaabbilee fayyaatiin maaltu hojjetamaa jira? Gama mootummaatiin awwantiin jedhu bakka namni walitti baay'atee jiru hunduma isaa cufu hojii cufu essentially duwwaa kan ta'e kan amma warra akka waan medikaalii waan akka mana qorichaa namni kanarraa kan hundumtu cufatee waan danda'u wal gargaaree warri wal bira dhaabbatee walirraa dhiqeffatee illee nyaatee jiraachuu qabu hamma wanti kun darbutti. Kun dhukkuba baay'ee siiriyesii kan biyya kanaati. Amma Niiyork kan inni akkas dhumuu fi waan baay'ee biyyoota steetii iddoo kan biraarra gaafa ilaallu iddoon kun namni baay'ee congested kan ittiin deeman jiru namni makiinaan qabu biyya kana makiinaan barbaadan baasiitu jira baaburatu jira kanaan deemu kanaaf akkasitti namni baay'een dhumaa jira garuu steetii babal'aa keessaati namni makiinaadhaan isin deema walitti dhiyaatee hin deemu hamma tokko jechuudha amma kana miti garuu kan inni rukutaa jiru yoo ilaalle bakka magaalaa gurguddaa namooti baay'ee walitti baay'atanidha yookaan akka iventii adda addaa jiru kanaaf uummati keenya immoo gabaa dhaqee gabaadhaa waa bitata gaafa bitatu yoo mala bahuun dirqama ta'e dirqama bahuu qaba yoo ta'e carqiidhuma qabu yookaan xalaa darbii 3-4 godhee fuula kanatti haguuggatee afaaniin darba qilleensa keessa jira wanti qilleensaan afaan nama seenu isa ofirraa eeguudha hamma danda'ametti harka ofii dhiqachuu yoo waan hin beekne qabatan yoo meeshaa namni itti qabatan meeshaa yoo qabatan dafanii harka dhiqachuu yoo bishaan jiraachuu baate immoo araqee dhuguu dhiisanii araqee kana harkatti dhiqachuu ta'an harkatti dibatanii ittiin wanni gochuu jechuudha yoo bishaan hin jiraanne araqeesuma namni dhugu kana. So kanaaf baay'ee ogeessonni fayyaa keenya hin beeku barumsa isaanii jedhan mootummaan keenya immoo
waan jirtu hunduma see cufuudhuma qaba. Kun dhufee jennaan biyyatu dhuma kun immoo rakkina guddaa uummataafis rakkina guddaa dirqamaan immoo nama mana teessisuun I think mootummaa waan tarkaanfii kana fudhachuu qabu natti fakkaata. Biyya kanatti keessumatti namoonni ogeessonni fayyaa akka keetii utuu yaalaa jiranii dhukkubsatanii mana yaalaa galanii immoo irraa fayyanii warra deebi'anii hojjetaa jirantu jira kan jedhu miidiyaadhaa dhagaatii jirra. Atis maatii qabdaa maatiitti galaan jiran hundumtuu inni kan konkolaataa isaa keessa bulaa maatii hojii dhaqee walii qabsiisuun barbaadu waan ta'eef tarii of shakkee jechuudha. Ogeeyyonni fayyaa keenya immoo ogeeyyiin fayyaa hin jiran taanaan dhukkubni dhufaa jiru suniyyuu kana caalaa bal'achuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo akkamii gochuu qabu nama yaaluudhaaf jedhanii ofii isaaniitti dabarsanii akka hin miidhamneef. Ogeessonni fayyaa keenya sirriitti baay'isanii of eeggachuu danda'u qabu. Akkasumas immoo mootummaas ta'ee uummatii maallaqa walitti baasanii hospitaalotaa fi kilinikii jiran bakka namni dhaqee yaalamuu danda'u hundumaatiif meeshaan bitame yoo gale yoo horii walitti awwaatamee horii kana yoo jiraatedha kan yoo wanti bitan kun jiraate PP jedhama personal protective equipment jedhama afaan faranjii kanaanii bitachuu baay'ee kan of eeggachuu qabu. Ogeessota fayyaa keenya seriously fudhatanii of eeggan isaan jiraatan malee uummati keenya waa tokko ta'uu danda'u. Inni iyyuu anaan akkanatti fakkaatutti qorichaan maaliin fayyamatu hin taane akkuma carraa fayya malee namni kanaan dura nama dhukkuba kan biraa qabutu dhukkuba du'aa jiru amma garuu inni fayyaa inni takkaa mataa dhukkubbii hin qabnetu du'aa jira kan ilaallu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa isaa barbaadan sin jedha. Keessumatti atamma guyyaatti sa'aatii meeqa hojjettaa hangamiif immoo inni horkiin turta biyya kan biraadhaa deemte waan ta'eef. Amma guyyaatti sa'aatii 12-13 hojjenna. Guyyaatti sa'aatii 13 asii hoteela tokko keessa jirra. Torban 3 fi yoo sign up gaafa godhu torban 3 fi volunteer godhee yoo danda'e amma torban 3 ittiin hojjedha. Yoo dadhabe garuu itti dhiisee deemaa jechuudha. Akkuma kana immoo volunteeriin dhufe biyya keenyattis immoo rakkinni akkasii kun hin jiraatan ammoo waliin dhufuudhaaf dhufee biyya koos gargaaruudhaaf fedhii isaa guddaadhuma qabaadha jechuudha. Yoo akka ogeessonni fayyaa kan biraa jiranis illee akkuma kanuma yaadudha biyya keenya gargaaruu danda'u waan ta'eef gaasii immoo taa'uurra waan dandeesseen gargaaruun gaarii jedhu isa jedhuun inni achi as dhufe jechuudha. Dhaabbanni ogeessota fayyaa Oromoo idil addunyaa maallaqa walitti buusee meeshaalee fayyaadhaaf barbaachisan garaagaraa gara biyyaatti ergaa jira. Atis isaan keessaa tokko waan ta'eef uummanni biyya alaa jiru kun maal gochuu qaba? Rakkoon amma sitti gahaa jiru kun biyya keenyatti akka hin geenyeef hanqina garaagaraa achi jiru wajjiniin dhaamsa maalii qabda kanaan wal qabsiiste? Dhaamsi guddaan qabu kuni keessumaati waa'ee siyaasa biyya keenyaa yoo ilaalle waan hin taane irratti wal dhabaa oollaa argumentii hin taane walitti godhaa jiru kun waan siyaasaa wal ilaallatu kun qabu abbaan danda'e hundumtuu waan danda'een uummata barsiisuun inni horii hin qabne uummata barsiisuudhaan waan danda'e hundumaatiin uummata duukaa dhaabachuu ogeessota fayyaa keenya kan IHOP kan jedhamu kan biyya alaa jiru hojii waan danda'anii jira kana gargaaranii horii waan barbaadame awwaaxame maal jedhamani horiin babba'ee walitti gugguuramee jechuudha. Meeshaa biyya keenya hin jirre kana bitanii galchanii waan abdii guddaa jira sana duukaa dhaabachuu yoo isaan ta'uu baates immoo abbaadhuma biyya kana gargaara ta'e uummata keenya gargaara bira dhaabbachuu danda'e horii qabnuunis waan qabnu bira dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef adaraa keessan siyaasa keessanis achitti dhiisaa wanti hundumtuu hafe siyaasa gaafa biyyi keenya nagaa taate gaafa uummati keenya nagaa ta'etu itti deebinee siyaasa keenya geggeessina. Ammaaf garuu wanti hundumtuu hafe balaa kanarraa hafu uummata keenyattis hamma danda'ame lubbuudhaan hambisuu danda'utu dura jiraata ogeessota keenya irratti dhoofne mootummaanis waan kana seriously fudhate keessumaati mootummaan naannoo Oromiyaa waan kana seriously fudhate karaas cufee namnis akka manaan baane godhee waan danda'e uummata bira dhaabbachuu qaban jedha. Kanaaf baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Egaa rabbi nu haa gargaaru. Atis galatoome hojiirraa si dhaabneetu bakka hin taane dhaabattee kan ittiin hojjetaa jirtu hawaasni keenyas beekuu qaba waan irraa barata jenneeti kan kallattiidhaan si seensifne hedduu galatoomi yeroo qabaattu immoo bal'isnee kan caalaa barachuu dandeenya. Baay'ee galatoomi thank you Alamaayyoo galatoomaa baay'ee. Atis fire, Atis fire, Sinis fire, Lamin fire, Bis fire.
nama dibe balafama virasi corona akolanu jama dina ilman nama dibe balafama virasi corona akolanu jama fayang faya harka kedi katu tutu kada gatu fayang faya aku fis barar bakate subgesu fayang faya meter tokon od namarra fagesi fayang faya dute akan banet bor ekan no jabesi que sparari Uerera corona Lami que sparari Uerera corona Via que sparari Anis faya, atis faya, nudis faya Sinis faya, lamin faya